بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتنا بلوانكيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله ما شاء الله كنا أرى اللي نجا ولدت ديبني أرى رفين سجتو كقجة نورا جوجوجي جتو كهندي نورا بوبكاو كأمسي قجة نساء لكو جرتو فول دران نورا جتو كنا فرماتا إسا مالي فكس نورا تأفي فرماتا إسا لك أبدي سني دي هادي جرا dhugumatti furmaata kanaanillee yeroo magabaabaa kana kaluma kana keessa argadhe gaafin keessanillee kanaan hedduun isaa wal fakkaata waan ta'eef isiniif qooduuf inshallah gaafii isin nagaggaafattan irra guddaan isaa kanumaa wal qabata rifeensi kiyyanarraa ciccitaa hin bubuqqaa lakkuu goratee fuula duraan ciccitaa furmaanni maalii kama jedhu kana akkuma dhibaa tokko dawaa isaa bakka arguudhaaf jalqaba maalarraa akka ka'e maalarraa akka dhufe beekuun nama barbaachisu sani rifeensi keenyallee akkasuma jechuudha jalqaboonni nurraa eegamu rifeensi keenya kamiidha maaltu isa barbaachisa wanti isaaf ta'u maalidha jennee beekuu qabna san beekuudhaaf ammoo viidiyoo as duraa gadhiyoo tana hojjedhu san of duuba deebitanii ilaaluu qabda warra hin laalinis yoo isin hin galinis jechuudha sunis sirriitti barbaachisaadha rifeensi keenya kam akka ta'e beekuudhaafi لما فرّت أمو جلقبا رفينسا كينا ويتدقنو جتشورا ركيني دوغنغوري قدان نتيهوجانو ويتدقو دافكانو سنجتشورا رفينسا كينا ويتأمريكاتو فكانو غوغا أكما إني جروساني نيو كانيكا دقنو تاته هنت اتتا هم بقاا ولتلينو جلاما مرما مالغوچوك أمنا هاگا هندين ندوراتي ميشاكا سبراي متاتي أفوفاني كنينين بشاني في كباتي نوفتا وكانين فاولت دبلة يوكاني بشاني في كونديشنري ولت دبلتي رفينسا كينا تكم ففجأسا رفينسا كينا هركانا دام باسني جلقبا فيلوك أمنا إيغا في الليل راباني تريتمنتي رفينسا كينا نفتاو كانوفتا أصدر بيكوك أمنا جديد جرا أكاسو ميغوان نوفتا بيني إستفايا دموك أمنا جدشورا تريتمنتي رفينسا أكا موزيفا أبكادو كغرغرا كنيني eega rifeensa keenya fillee addaan baafne isa ka itti dibnu dibanneet irraa baane haga nutti tole tokko daqiiqaa 30 irraa sa'aatii tokko haga murtaa'e tursiifneeti mataa keenya rifeensa keenya hidhannee feestaalii wayiitiin hiinee ukkaamsine jechuu turreeti eega sii dhiqannaa maal ta'a yeroo sanii rifeensi keenya nyaata argataa yoo jalqaba goggogaa ta'e hin laafa bubuqqa'uudhaaf carraan argatu jechuudha waan gogaa tokko ammoo itti goote waatti naqxa hin caccaba yoo ammoo laafaa ta'e bishaan itti ganna itti akkasuma laafee bareeda jechuudha nu jalaa hin caccabu tokkoffaa dogongorri nuti dogongorru bakka dhiqumsaa sanarratti fillee isa jiidhaa fillee waa dibneeti akkasitti dhiquu qabna jechuudha lammaffaa ammallee waqta dhiqne irraa baane bakki nuti dogongorree rifeensa keenyaaf jalaa balleessinu fakkeenyaaf amma dhiqneeti isa bishaan keessa jiru ka bishaan isaa sun keessa kana dhiqneen sun keessa hin dhumatini rifeensa kana filla jechuudha addaan baasuudhaaf isa jiidha kana gani nu jala walitti hin qabanne addaan baafna jenne filla rifeensi keenya wayita sallaafee bishaan hundee isaa seenee waan jiruuf yoo nu xiqqoo gadi harkifnee fillee jennu achuma nu jala bubuqa yoo wayita san nu jala hin bubuqqain illee booda wayita inni gogee jedhe bubuqa qarre marrataa hin bubuqa jechuudha kanaaf maal gochuu qabna amma namni gariin steam shower maal jedhama rabifaani istishwaara kanaan fila isaan gogsa jechuudha isaan gogsuun bareeda osuma ta'u jalqaba rifeensa keenya carqii kotanii ta'een marreeti xiqqoo tokko haga daqiiqaa haga murtaa'e tokko bishaan jiidhaa isa keessa jiru san keessaa gogsuu qabna haga inni gogee jedhutti sonneeyne bishaan sun keessaa dhumatee isa laafaa jiidhaan mara gogeellee hin ta'in yeroo sayyoo fille bareedaadha amma fakkeenya tokko yoo isinii kenna jechuudha uffata tokko miiccineeti isa bishaan keessaa hin gogiyyoo nu kaawinu ta'e maal ta'a ibidda kaawiyaa sanii fi uffanni jiidhayyoo wal argate bishaan jidduma sanitti akka waan daffuu hafuuruma baasee maal jedha uffanni sunillee yoo kaawimee geeffame hin bareedu akkasuma uffata gogaa tokko isuma gogaa san yoo fuune ka kaawiyaarra oofnu ta'e nu jalaa gubata faa ta'a uffanni suniin gubatuun faan mala uffata san bishaan irra firfirsine kaawinee bareechuu qabnaa miti
rifeensi keenyallee akkasuma jechuudha rifeensa gogaa yoo nu ka fillu ta'e yoo nu ka sishwaaran dhoowwifne ka fillu ta'e nu jalaa ciccitaa walitti guggubatee ciccita jechuudha akkasuma mallee jiidhaa bishaan keessaa hin gogin sun yoo ka fillu ta'e nu jalaa bubuqqaa rifeensi keenya jiidhaa waan ta'eef yoo achi gadi harkifnu ammallee achi ibiddi oowwinna sishwaaraa sun yoo katti gadi oowwu ta'e nu jalaa ciccitaa yookaan nu jalaa bubuqqaa hin bareedu jechaadha rakkina rifeensa keenyarra ta'a wanti nu gochuu qabnu rifeensa keenya wayita dhiqannee geessine uffataan xiqqoo tokko eega bishaan irraa gogsinee jenne irra barbaachisaa qilleensa yoo gogsine bareedaadha garuu yoo ka qilleensaan hin gogsine taatellee sishwaaran suuta isaa jiidhaadha ka moisturizer qabu sani rifeensa keenya filuudha jechuudha akka nu jalaa hin miidhamnetti isaa moisturizer qabu ka gogeellee hin gogin ka jiidhaallee bishaan keessaa hin cobne san jechuudha filaa kaan yoo filannus akkasuma isuma jiidhaa san filatuu qabna jechuudha filaa normaalii amma mana keessatti ittiin filannu kana akkasitti filleeti wayituma san qibaatii dibuu qabna jechuudha isa hin gogin sane qibaatii dibneeti keessa isaa kana sirriitti masaajii godhuu qabna masaajii rifeensaa fi sirriitti barbaachisaadha hidda dhiiga keenyaa kan sammuu keenya keessa jiru kan akka inni kakka'u akka inni hojii isaa hojjetu taasisa jechuudha sirriitti masaajii godhuu qabna masaajii gooneeti bakka 2-3 faatti ofirraa shamuu qabna akka rifeensa keenyaa fi qibaatiin sun wal seenee moisturizer ta'ee nu turuuf jechuudha warra rifeensi isaa low porosity ta'e ammoo qaccee qofa haa dibu buqqee isaa keessa yoo dibe bareedan ta'u qaawni buqqee isaa duraanuu xixiqqaa waan ta'eef qibaatiidhaaf bishaan wal argatee jennaan gadi hin seenuuf jechuudha akkas gochuu qabna moisturizer godhuu qabna rifeensa keenya akka inni hin gogne amma dibuu qabna jechuudha qibaatiillee gosa tokkorra taa'uu hin qabnu jijjiiruu qabna maaliif amma fakkeenyaaf yoo ka zayituunas dura fayyadamnu taate isa qofa yoo ka fayyadamnu ta'e jechuudha yookaan qibaatiin bira rifeensa jajjabeessuudhaaf fayyada tokko dheeressuudhaaf fayyada tokko ammoo akka hin bubuqqaane gochuudhaaf fayyada faayidaa qibaatiiwwan kanneen bakka takka argannuu fi bakka takka walitti daballee oowwifneeti hot oil treatment gooneeti fayyadamuu qabna jechuudha yookaan immoo qibaatii gosa tokkorra yoo fayyadamne gosa tokko ammoo yeroo itti baanutti fayyadamna kaanis akkasuma goona rifeensa keenya gogsuu hin qabnu jechuudha irra guddaan faayidaan isaa kanuma akka irraa fayyadamtan abdii qaba inshallah yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh